mirkana jechuudha. Asmaraa kan jedhu asuma keessa naannawaa jechaadha. Lafa dirree achumatti naannofta oo deemte achumaan deemte oo deemte achumaan. Eertiraa keessatti kan argamu gosa Oromoo ibsaa jechuudha. Gosa Oromoo gara lafa bariitti aananii horan dhalatan. Waaqa Maarsitiif galataa ta'uutii uummata boogas jedhamu mu'adheetiin jira jedheeti barreessa. Ammayyuu marawwichoota marawwaa ofiin jedha. Hangafa Oromoo meerowee ka jedhu irraa kan dhufan jechuudha. Meerowee jedhee kan wal qabatu kun sana wajjin wal qabatu. Tolega yeroo darbe dubbachaa ture walumaa galatti uummanni Afrikaa uummata Oromootiif eessuma adda addaa wasiila abbaa akaakayyuu akaakileedha. Oromoon Afrikaa keessa hangafummaadhaan kan waamamuu qabu seenansaa kana ibsa jechuudha. Kana waan ta'eef akkuma duraan kaafne gaafa Afrikaa kanatti yeroo mara jaarraa dheeraadhaaf jeequmsi nageenyaa, jeequmsi dinagdee, jeequmsi uumamaa kanneen haala qilleensaa wajjin illee wal qabatan wantoonni baay'een naannoo kanatti naannoo Galaana Diimaa qabatee naannoo Misiriin qarqara laga Abbayyaa kana qabatee wantoonni taateewwan jiran hedduun isaanii qoratamaniiru. Wanta baay'eenis immoo otoo hin qoratamin jiru hedduutu jira. Kana keessa seenaan uummata Oromoo gaafa Afrikaa kana keessatti qoonni inni qabu uummata Oromoo bira darbee namni ilaalchatti kenne namni qorate baay'eensaa bal'inaan waan hin jiru. Kanaaf jechaadha amma afaan abaluu keessi afaan Oromoo jira, afaan abaluu keessa afaan Oromoo jira, afaan abaluu keessa afaan Oromoo jira. Lafti akkasii lafa Oromooti maqaa Oromootiin waamama. Oromooti irra ture Oromoo jiraachaa ture. Ka jedhu kun kanaaf ka'aa jechuudha. Amma kanaaf kaafnaa jechuudha. Maaliif qoratamee dokumentii ta'ee wanti taa'ee hin jiru. Darbaa darbii argaa dhageettiidhaan sabichi walii dabarsee seenaa isaa tursiifateera. Waamamii qabuu miti seeraa dhugaa of harkaa qaba. Kanaaf fakkeenyaaf amma mootummaa akka empire bal'aa jedhee ta'ee beekamu naannoo gaafa Afrikaatti Meerowee taansee wayim Nuubiyaadhaan Kuushitti taansee mootummaa kufaatii mootummaa Kuush jedhamee waamamu mootummaa Oromoo sana mootummaa nuti Oromoodha jennuun sabni sun Oromoodha aadaan isaa Oromoodha feenotaappiin fuulli ijaarsi qaamaa aadaan jireenyaa wanta amma muuziyeemii keessatti argamu kan Kuush kan Nuubiyaa sun kan Oromooti. Oromoo wajjin walisa fakkeessa. Uummanni kun maddi isaa asirraayi kan jennu kun itti aansee mootummaan maqaadhaan immoo mootummaa Aksum jedhamee moggaafame jechaadha. Mootummaa Aksum kana yeroo moggaasan hundeeffama jaarraa tokkoffaa irraa jalqabu. Jaarraa tokkoffaa jechuun dhaloota Kiristoos booddee isa dura garuu ijaarsa isaatiif sochiin taasifamaa ture dhiibbaa saba kanarraan ga'e qaba. Irra guddaa duulli naannoo sanatti taasifame waggaa dhaloota Kiristoos dura waggaa 1000 speeshaalii 800 BC jennu irraa kaasanii hanga 250 BC before Christ isa jedhan kana jechaadha. BC jechuun koo achirraa kaasee waggaa amma kana dheeratu kana milineema duraa jechuudha. Waraanatu Oromoo irratti gaggeeffamaa ture. Lolatu Oromoo irratti gaggeeffamaa ture. Buqqisuutu Oromoo irratti gaggeeffamaa ture. Kanammoo inni lolaan humnaan yeroo tokkummaa qabu yeroo hoggana qabu yeroo sanatti qaroomina sadarkaa qaroominaa olaanaa irra ture san waan kana ittisuudhaan hanga jaarraa tokkoffaa jedhanii isaan Aksum hundeessineedhaan kanatti turuu danda'eera jechuudha. Silaa sana dura seenu jechuudha. 800 BC irraa kaasanii guutummaatti weerara naannoo Yemen naannoo kaaba Itoophiyaa durii fi Eertiraa ammaa dabalatu kana irratti duulli godhame. Duulli kun irra guddaa ummata Giriikii, ummata Faaris yookaan Parshaa warra jedhaman, ummata Arabaa keessattuu Alexander the Great warra Roomaa isaan kanaan taasifamaa ture. Akeekni isaa maal ture? Akeekni duula gaafa Afrikaa akkuma Aljeeriyaa, Tuniziyaa bakka amma Tuniziyee jedhan kana kaaba Afrikaa jechuu kooti achirraa kaasee to'achuu ture. Impaayerri Roomaa guddinaan lafa kana to'achuudhaaf aadaa isaaniitti babal'isuudhaan waan seenaa ofii itti dabarsuudhaan waan tureef inni kun waliigalatti karaa Misiriin waan milkaa'eef Alexander the Great magaalaa Alexandariyaa jedhamtu kana hundeessee naannoo sana aadaa fi seenaa achi jiru jijjiiree uummata gurraacha uummata
Afrikaa durii kan nuyi Nuubiyaa jennuun kan nuyi isaan immoo Ashanti Ijiptiyaan jedhanii walitti waaman kan Kuush jennu kan nuti Oromoodha jennu kana walumaa galatti eeggii corroksanii aadaa ofii fi seenaa ofiitti dagaagsanii gadi bu'uudhaan karaa Yemen irraan dhiibbaa mootummaa daamotaa kan naannoo Eertiraa keessa magaalaa guddoonsaa Yeehaa jedhaniitti barreessan isaan yaa'ii jechuudha. Kun yaa'ii bakka namni walitti yaa'u bakka namni walitti wal ga'u jechuudha. Iddoo sanarratti hoogganamaa ture kuffisuudhaan laaffisuudhaan mootummaan Aksum kun hundeef. Haalli ittiin dhufan waan sadii of keessaa qaba. Tokko daldalaan warri daldalaan jidduu deemanii uummata kana qo'atanii naannoo sana qo'atanii humna barbaachisu qindeessaa turaniiru amantiin tureera akkasumas humni tureera jechuudha. Lolli tureera. Fakkeenyaaf Iizanaa kan jedhamu mootummaan Aksum inni jalqabaa nama waggaa 8 ta'eet uummata Oromoo naannoo sana jiruun booji'amee obboleessa isaa Saayizanaa nama jedhamu wajjin qabamee mana abbaa gadaa Oromoo tokko turuutu jira jechuudha. Mootii naannoo sana ture harka turee jedha. Mootiin naannoo sana ture isa dura eenyu jedhu suni mootummaa Daamotaati. Mootummaan Daamotaa immoo mootummaa Oromoo. Daamot gosa Oromoo keessaa tokkodha. Hangafa Oromooti. Marawwaa Daamota Galaan isaan kun Oromoon maqaa isaanii dha'ee kan hin beekne hangafoota gosoota Oromoo hangafoota. Marawwicha jechuun amma naannoo Tigraay bakka Raayyaa jedhamu Carcaritti gubbaa Carcaritti karaa sanaan wal qabatee naannoo Alange Ashangee isaan jedhan kanatti wal qabatee ammayyuu marawwicha marawwaa ofiin jedha. Hangafa Oromoo Meerowee ka jedhu irraa ka dhufan jechuudha. Meerowee jedhee kan wal qabatu kun sana wajjin wal qabata. Meerowee har'allee yeroo irreessa Meerowee kan jennu san waan namarraa dhaalleedha waan duuba dhaalleedha malee irratti hin qoratame. Kanaaf mootummaan Daamotaa gargaarsa mootummaa Giriikiin ispeeshaalii Aleksaandar the Great fi Qonxonxiyoos mootiin Roomaa yeroo sana hoogganaa ture dhiibbaa irratti godheen kufee jechuudha kan corroqe. Mootummaan kun akkaataan kufaatii isaa ifa miti jedhan isaan warri seenaa sana barreessan isaanumtu mataan isaanii jechuudha. Ifa miti waan inni ifa hin taaneef lolaanis immoo amne yookaas immoo mootummaa ta'ee iddoo sanatti ofii isaatii nafne badeera. Kan itti bahuu danda'e itti makamaniit isa ta'aniit assimilation godhan jechuudha. Assimilate godhan. Daamota irratti waan laallameef gosoonni Oromoo karaa biraa jiran hirmaannaa keessatti waan hin gooneef achirratti dhaabbatee jechuudha seenansa. Abbaa Iizanaa maqaan isaa maqaa musliimitiin waamama. Al-Ahmad jedhama. Haati isaa Soofiyaadha. Obboleessi isaa Saayizanaadha. Isaan kana Farmanaaxes gaafa mootummaa Daamotaa sana kuffifne irra jedhee galata Waaqaa fi mootummaa isaa kan Roomatiif barreessu Waaqa Maarsitiif galata ta'uuti uummata Boogas jedhamu mo'adheetiin jira jedheeti barreessa. Uummata mo'ate sana irratti mootummaa hundeessuu isaa barreesse jechuudha. Eegas waraqaa barreeffamoonni kana ibsan hedduun jiru jechuudha. Amma namni karaa barbaade argachuu danda'a. Google irraa, YouTube irraa argachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf mootummaan Daamotaa eega kufee as Oromoon achumaan corroqaa kaabarraa garanatti gamas saba biraa ta'a garri afemmoo Oromummaadhaan ture as ga'ee jechuudha. Kanaafuu kufaatii sirna Oromoodhaa kufaatii aadaa Oromoodhaa seenaa Oromoodhaa namni as Finfinnee irraa jalqaba jechuudha. 1900 yookaan 1888 waan akkasii irraa eegalaa jechuudha. Ka'umsi isaa dura sana ture jechuudha. Inni sun isa dhumaati. 1900 yookaan hundeeffama mootummaa giddugaleessaa Itoophiyaa jedhan 1907 onkololeessa keessa jedhanii seenan ibsu kuni isa dhumaati. Isa Oromoon guutummaan guututti harki isaa harka namaatti galee jalqabbiin isaa mootummaa Daamotaati dhumni isaa mootummaa Galaan kan Gullallee Yakkaa fi giddugaleessa Oromiyaa guututti to'atame aadaa seenaa isaa itti dhabe sana isa dhumaati. Kanaaf kuni akka kanatti sirrachuu qaba jechuudha. Gara mootummaa Daamotaati maaltu Oromoo mootummaa Daamotaa Oromoo taasisa isa jedhu ragaa gahaatu jira. Lafa jira. Lolatu ture jedha. Mootummaan Aksum dhaabbachuu dadhabee gosoota naannoo sana jiraniin dhiibban irra gahaa ture. Kana malees mootummaan Aksum jedhan kun kufeeti. Kufaatii isaa immoo garamitti geessu? Gara mootummaa Meeroweetti waan gadi duuleef lafa amma Suudaan jedhanitti waan bakka Meerowee mootummaa Meerowee Nuubiyaatti waan duuleef akkasumas jijjiiramni qilleensaa dhufee balaan uumamaa waan ga'eef mootummaan Aksum dadhabee kufee jedhanii seenaa barreessanii. Waraanni irra tureera. Eenyu gosoonni naannoo sanaa isa waraanaa ture. Gosa naannoo sana jiran irraa waraana keessa ture jedha. Dhumarratti Meeroweetti waan duuleef kufee jedha. Eenyu fa'i kan isa waraana? Maaliif isa waraana? Maaliif lola keessa ture yeroo dheeraadhaaf? Lafa namaatti waan uumameef seenaa naannoo sana jiru waan faallaa ta'eefidha ittiin waraanan jechuudha.
Kanaafuu ka'umsi mootummaa Aksum kufaatii mootummaa Daamotaati. Kufaatiin mootummaa Daamotaa kufaatii sirna Oromooti jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan hubatamuu qaba jechuudha. Waan kana ta'eef lafoonni naannoo kaaba Itoophiyaa durii Eertiraa ammaa Itoophiyaa ammaa jalatti hafan guutuutti seenaan uummata Oromoo kan ibsa waan sana ibsu achi keessatti argamaa jechuudha. Kana keessa inni guddaan maqaa lafaati. Akkuma kana dura kaasatee turree fi namni baay'een kaasu Baarentoo kan jedhamu maqaa lafaa Koonyaan tokkichi. Koonyaan hanga har'aatti illee maqaan isaanii jijjiiramin Eertiraa keessatti kan argamu gosa Oromoo ibsaa jechuudha. Gosa Oromoo gara lafa bariitti aananii horan dhalatan. Akkuma sanaan maqaan Kasalaa jedha. Kasalaa Suudaanii fi Eertiraadhaan kan walitti ceessu. Daandiin sun Kasalaa jedhama. Lafa bal'aa Kasalaa jedhamu kana Kasala jechi Kasala jedhu afaan Oromooti. Kasal jedhan isaan afaan Oromoo irraa fuudhaniiti saayitii ta'anii maarifa taasisu yookaan giizii taasisan. Kasala gubate waan gubate kasala jedhaan Oromoon. Waan akka malee gurraacha kun kasala jedhaan. Kanaaf achirraa kana kun lafa Suudaanii beekaa. Lafa Suudaanii fi Eertiraa gidduutti amma bal'ina hiramee jira. Kaan Suudaan keessa kaan lafa Eertiraa keessatti hafee jira lafti. Kanaaf mootummaan Daamot kana to'achaa ture. Kanaaf maqaan isaa afaan Oromoo. Eertiraan mataan amma bara warra Doorii Tulluu warra Isaaq Doorii Tulluu Bahara Nagaash jedhee bulchutti Maammad Giraanyiin ajjeefame. Isaa Tulluu Doorii duula Maammad warra Arabaatiin itti duulameen ajjeefame. Ani itti darbeetoo Bahara Nagaash maqaa Bahara Nagaash Eertiraa bitaa ture naannoo Miilkutoo Mitsiwaa isa waan jedhan miila xuwwee miilan kutuu an kana bushaa ture yeroo dhiyootti Isaaq Doorii jedhama. Dooriin an Tulluuti. Warra baay'ee warri Doorii Tulluu jedhaman kun illee gara sadiitu jira barreeffamee jira. Seenaa waa'ee magaalaa Finfinnee irratti deebii kennuudhaaf barreessanii Dooktor Tafarii Buzaayyoo Doorsisaa lafa kaa'anii jira. Warri Doorii Tulluu gosti Oromoo Dawwaaroo fi Maayaa bal'inaan waan isaan dalagan sirriitti kitaaba isaanii keessatti barreessanii jiran jechuudha. Agalatuma. Kanaaf achi keessa bal'inaan taa'ee jira waan dhugaan isaa jecha. Warri Doorii Tulluu guutummaan guutuutti amantii, siyaasa, bulchiinsa to'atanii kan turan ta'u garuu akka Oromootti miti. Akka Oromummaa egaa amantii isaanii jijjiiranii waan amantiin sun isaaniin jedheen hojjechaa turan. Hanga yeroo dhiyootti gaa Eertiraa bakki jedhamtu kun maqaan ishii Geeraraa jedhamee waamama. Geeraraa. Chaappaan Isaaq Doorii Tulluu Geeraraa jedhee Bahara Nagaash. Kanaaf namni kun yeroo dheeraadhaaf yeroo gabaabduu naannoo jaarraa 17ffaa 18ffaa gara dhumaatti lafa kana nama Isaaq Doorii fi warra Doorii Tulluutiin ergamutu. Isaan kun gaa warri hillanee eenyu jedhanii maqaa jajallisanii barreessan kanaan isaan kun hundi Oromoo. Warra sana warra Doorii Tulluuti. Warra Dawwaaroo, warra Maayaa, warra Baabboo, warra Amanuu, warra Iluu. Isaan kun hundi qooda naannoo sana keessaa qabanii jechuudha. Akka Oromoottis ta'uu baatu. Maqaan lafaa Eertiraa jedhamu Geeraraa ta'uunsaa mirkanaa jechuudha. Asmaraa kan jedhu asuma keessa naannawaa jechaadha. Lafa dirree achumatti naannofta yoo deemte achumaan deebita. Kana daayivarsi godhanii maqaa kana maal jedhaniiru Xaaliyaanitu moggaasee Eertiraan Eertiraa Xaaliyaaniinis hin moggaafne. Eertiraa jechi jedhu magaalaa tokko magaalaa warra Giriik keessatti magaalaa takkittidha dur. Ammayyuu jira achi keessa seenanii lafoota kana Ateensi waan akkasiitiin wal qabatee achi keessatti magaalota 50 meeqa ture gara bulaa turanii amantii gara qabu guyyaa lakkaa'uu gara qabu warri Giriikii osoo uummata gurraacha irraa dhufanii kana fudhatiin jechuudha. Kanaafuu lafti Geeraraa, Eertiraa, Azmaraa, Saawwaa, Baarentuu, Adda Qaalaa, Karan, Koran isaan kun hundi Asaboot, Ashaboo isaan kanarraa kaanee haldhumni gara Tigraay keessa yoo seenu lafa akka Shiree jedhaniiru, Shiraaroo jedhaniiru, Shiraaroodhaani gara raayyaatti ol baane wanti gaafii qabu jiru harrayyuu raayyaan maqaa guutuun Carcarii, Waajiraatii, Mookonnii, Reejjii, Abbayyii kana arganna achi keessatti jecha. Kanaafuu uummanni Oromoo naannoo sana bulchaa mataasaa jalatti bulfachaa turuunsa sana dura ansaa ta'uusaa sana dura inni achi keessa turuunsa seenaa kanarraa ibsuu danda'ama jechuudha. Kanaan wal qabatee bal'inaan gara fuulduraatti kan itti deemamu ta'uu danda'a. Kanarratti gaa uummanni keenyas waan kana sirriitti baruu qaba jechuudha. Waa beekuun waa akeekuudhaaf waa akeekuun immoo waa jalaa ooluudhaaf nama gargaara. Har'a bakka teekinooloojiin tolee waa hundaan namni wal bira taa'ee gama fagoo walirraa taa'ee akka wal bira taa'etti wal mari'atee waliin haasa'ee waa meeqa gochuu danda'utti nuti waan gadi bu'aa waan xixiqqaa irratti yeroo keenya balleessuu osoo hin taane seenaa boru dhalootatti darbu. An Oromoo tursiise Oromoon kana dura waraana ijaarrate hin qabu yookaan teekinooloojii ittiin ofitti hin qabu seenaa isaatiin ofitti jedhu seenaa isaa
gorsaadhaan uummatatti ijoolletti dabarsaa ijoolleen immoo ijoolletti dabarsiti bifa kanaan otoo of jabeessee adda of godhee of tursiisuu baate otoo abbuma dhufeef ergame otoo abbuma dhufeef kaate otoo abbuma akkuma itti manitti nyaate akkuma ergatanitti kan kaatu ta'e Oromoo wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Waggaa 2000 kun jaarraa tokkoffaa jechuun hanga har'aa waggaa 2000 sanuu darbuuf darbeera. Kana maaliin ture seenaa isaatiin ture. Seenaa isaatiin of tursiisa. Waan kana ta'eef seenaa beekuun, seenaa baruun, dubbisuun, qorachuun tokkoof eenyu ollaa wajjin akka gaariitti buluudhaaf nama gargaara. Hanga namaa beekanii buluudhaaf nama gargaara. Ofis beekanii buluudhaaf nama gargaara. Kana waan ta'eef nuti akka har'a YouTube irratti bahee abbaanumti fe'e keessattuu maqaa sabaa goodadha argate uwwaame eenyumti miidiyaa harkaa qabu biyya mijatee biyya abbaan tokko tolfate biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, biyyoota gara biraa keessatti bakkee haalli mijatee hunda taa'ee saba kanarratti wanti inni barreessu, wanti inni dubbatu, wanti itti godhu akka nama dhuunfaa tokkootti gara fuulduraatti kan na yaachisuudha jechuudha. Maaliif jedhame waan narra dubbate seenadha, waan narra barreeffame seenadha. Waan isaan dubbatanii, waan isaan barreessanii, waan isaan godhaa oolan kanaaf deebiin hin kennamu yoo ta'e boru dhaloonni keenya itti qaanaa Oromoodha jechuudha itti qaanaa maali Oromoon kun seenaa akkanaa miti bara akkasii YouTube irratti namni akkas jedhamu akkatti dubbate akkuma abbaa baay'ee ragaa nutti godhaa jedhan jechuudha. Namicha bakka inni itti dhalate hin beekamne abbaan inni irraa dhalate hin beekamne manni inni itti galee jiraate hojjete tokko kan hin beekamne namichi xirraazii waraqaa xirraazii fuula 40 guunne barreessee gatee du'e hanga har'aatti summii akkuma nutti ta'ee nu rakkisaa jiru. Borus wanta amma akka qoosatti TikTok irratti, YouTube irratti, Facebook irratti, social media jedhaman kana irratti godhamaa jiru kun addunyaan ragaa gooti. Nullee kanaaf revenge deebii kennuun dirqama nutti ta'a. Irraallee kaayyoon nuti akka kana nu dubbisu akka dhumu nama dhuunfaa tokkotti amma humna kooti gochuun qaba na jechisiisa isa kana jechuudha. Magaalaa nuti keessa jiraannu keessa taa'anii kitaaba fuula 250 qabu Oromoon yoo lafa irradhaa jedhan Oromoon Finfinnee dhiisiti Itoophiyaa keessa lafa hin qabu jedhanii barreessanii kun nutti kennanii nu harka jira jechuudha. Namni kanaaf gadi bahee dubbate tokko jiru. Namni kanaaf namicha barreesse sana miidiyaan Oromoo afeeree akkamittiin mee ragaan keessan maali an kana jettaniif jedhee gaafate tokko jiru. Namoota kitaaba kana barreessan keessa ammoo wallaalaan Oromoo hin jira beeka. Wallaalaan maqaa namaa dhabuun hin barbaachisu. Wallaalaan Oromoo hoggaa abbaa isaa akaakilee isaa seenaa dhabsiisan bira taa'ee ballatteessee approve godhee jira. Kana yeroo waan biyya keessatti waan ta'eef yeroo isaatti dubbachuu namicha sanas maqaa dhabuun hin danda'ama. Biyya kana tokko goona yoo jedhame biyya kanaaf immoo bu'aa buufna jedhee namni hojjetu Oromoodhaaf vaaliyuu kennuutu isarra jira. Sabichi saba biyyee lafa kanaa ta'e girgiddaa lafa kanaa ta'e dagalee lafa kanaa ta'e ijaarsa baddaa ta'e ijaarsa jalaa ta'e jiraatedha. Ofii jiraachuudhaaf malee nama ofirra jiraachisuuf nama ofitti taphachiisuudhaaf nama ofirra roorisuuf miti gatii sana kaffalaafsi kan ture jechuudha. Oromoon biyya qaba yoo jedhan waa'ee adawaa nutti kaasan. Adawaa irratti hin duune kun Oromoon adawaatti hin duune. Du'aan biyya kana abbaa biyya kanaa nu godhan. Nuun lafti kun lafa keenya biyya abbaa keenyaati jechuudha. Warri haadha waammatu biyya haadha waammatu biyya haadhaati. Nuuf biyya abbaaf biyya haadhaati. Kanaafuu maddi keenya uummanni addunyaatu asirraa madde nuti waan alaa dhufne tokko hin qabu. Waan Oromoon alaa dhufe maalodha Madagaskaritti dachaafna kun wallaalan jechuu danda'a. Lafeen namaa waggaa miliyoona 3.2 qabdu Asawaash lafa walloo irraa Afaaritti gaguutan walloo keessa ta'e Oromoo wanti inni Madagaskar dhaqee lafa isaati Madagaskaris yoo dhaqe Afrikaa amma Tunisiyaas jira lafeen Oromoo achis jira Senegaal keessas jira kaaba Afrikaa kibba Afrikaa dhiyaa jira garuu akkittiin inni madaalamee ittiin irratti hojjetamaa jiru kun duula guddaa kan barbaaduu fi hubannoo guddaa kan barbaaduu fi birmachuu guddaa kan barbaaduu fi cimina irree kan barbaadudha waan ta'eef seenaan immoo irree barbaachisu keessaa isa tokko waan ta'eef seenaa keenya beekuun nurraa jiraataa jira. Dhaloonni amma dhaloota boonsaadha jecha dhaloota qubeeti jecha jajaati jira waan boonsaa hedduu hojjechaas jira. Seenaa isaa sirriitti beekutu jira. Madirakiin bara lolaa hin dhaabbata bara seeratti dhufa jechuudha. Madirakiin namni seenaa fi seeraan abbaa ta'uu itti dhabutu dhufa. Kanaafuu magaalaa Finfinneetiin wal qabachiisanii guyyaadhaan wanta haasa'amaa jiru kun seenaa keessatti boru xurii guddaa fida waan ta'eef akka kanatti Oromoon Afrikaadha. Oromoon Itoophiyaa keessa jiraachaa ture. Borus biyya keessa jiraatu keessatti Oromummaa isaatiin jiraata. Seenaan isaa garuu inni kaleessaa kana fakkaata. Kanaaf hordoftoonni keenya warri miidiyaa kana argattanii miidiyaan kun qabee irratti hirmaattan namoota irratti hin hirmaanne namoota hin qaqqabneef qaqqabsiisa.
faffacaasaa waliin gaa beekumsi keenya waliif haa dabarsinu dogoggora keenyarraa asirreeffamnu warri dogoggoraa jiru asirroofnu Oromoo keessaa warri dogoggoru hedduutu jira jechuudha. Namoota baay'ee miidiyaa namaarra ta'anii waan Oromoon hin qabneen Oromoo waamantu nama guddaa nama amantii barsiisan Tolasaa Guddinaati amantii ka barsiisu. Waa'ee irreessa irratti gadi ba'ee waan irreessi hin qabne waan namni dinqii barasan namni kana yaada akkamitti kun qophaa'e nooleejiin nama akkamitti achi ga'ee jedhame namni guddaan amantiin barsiisa jedhu saba bal'aa miliyoona 60 abaaraa jechuudha. Tolasaa Guddina qees Tolasaa Guddina abboo qaanaa warri guddaan akkasiifaa qaanaa gajjaraa kitaaba dubbisa barri toleera yuutuubii keessa seenaa laala waan baay'ee Oromoo waan ittiin abaaran tokkollee hin qabu waan ittiin tuffatan tokkollee hin qabu jechuudha. Maaliif guutuudha saba guutuun addunyaa kanarra jiru yoo jiraate saba kana qofaa. Tarii har'a bakka inni jireenya isaa akka jireenya isaa bakka bultii isaa akkitti inni jiraatu kuni akka waan akka isa dhabsiisee jira akkanatti jiraata. Waan akka isa dhabsiisee kana immoo akkitti deeffachuudhaaf hojjechuutti jira. Kana waan ta'eef Oromoon seenaa Fiqiree Tolasaa barreessaniif hin qabu. Seenaa Tolasaa Guddinaa fa'aa ittiin barsiisaniif hin qabu. Seenaa Salamoon Gugsaa fa'aa Awurooppaa ta'anii yuutuubiidhaan barsiisaniif hin qabu. Seenaa Abtaamuu Ayyaaloo fa'aa barsiisan hin qabu. Oromoon seenaa biraati seenaan isaa. Seenaan amman danda'an duraan sinii kaasuun seenaa Oromooti. Kan sanaa asii oduu mandaraa jettee qe'ee keessa arrabsoo bunaa fi mana dhugaati. Kanaafuu namni keenya hundi seenaa keessan qoradhaa wal barsiisaa baradhaa jabaadhaa waan nu hordoftaniif immoo ulfaadhaa sagantaa itti aanutti sagantaa bareedaa kanarra wayyoo qabu kanarra bareedaa ta'een wal gargaarraa nagayaatti.